Egaan kun bishaan isinitti hin fakkaatini. Waan kun wanta lafa keessaa dho'e volkaanoo ta'ee, volkaanoon kun immoo yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti akka kanaan babal'atee nu miidhaa jirudha. Egaa kana qofaa ta'ee egaa addunyaan kun yeroo ammaa kana akka kadhattu, akka Rabbii fuula Rabbiitti araara gaafattu dhaamsa isiniif dabarsina. Maarree egaa biyyi keenya Itoophiyaan biyya lolaaf, biyya dhiigaa, biyya wal irratti ka'uu, biyya wal mancaasu, biyya wal balleessu yeroo taate kanatti addunyaan keenya kun kunoo egaa waan dhalannee argine hin beekne argaa jirra. Egaa kana yeroo ta'utti biyyi kun kunoo abiddaan lafi maaloon dacheen akka kanatti iyyaa jira. Egaa maal godhudha egaa hundumtuu biyya wal balleessu yeroo taate kanatti addunyaan keenya kun kunoo egaa waan dhalannee argine hin beekne argaa jirra. Egaa kana yeroo ta'utti biyyi kun kunoo abiddaan lafi maaloon dacheen akka kanatti iyyaa jira. Egaa maal godhudha egaa hundumtuu amantaa qabnuun gadi baanee Rabbiin haa kadhannuun dhaamsa kooti. Kana qofamaa ta'ee abidda kana akka Rabbi nurraa dabarsuuf araara kadhadhaa akka amantaa keessaniitti. Egaa jibba dhiifne jaalala walirratti ka'uu dhiifne walii wajjin ta'uudhaan tokkummaa keenya jabeeffannee Waaqayyo abaarsa biyya keenyatti dhufe akka dabarsuuf Waaqayyoon akka dhaamsa kooti galatooma. Egaan kun bishaan isinitti hin fakkaatini. Waan kun wanta lafa keessaa dho'e